kabajamtoota hordoftoota daawwattoota chaanaalii yuutuubii kiyyaa akkam nagaa jirtanii ani galanni haa ga'u waaqaf galanni haa ga'u isinillee akkam naaf jirtanii waaqaf galanni haa ga'u har'aka wanta haaraan isiniif fidee dhufe wanti haaraa kun maal isinitti fakkaate jaalallee akkamitti karaa siixanaatiin argachuu dandeenya kan jedhamu tole ka daawwattoota hordoftoota keenya egaa wanti kun haaradha wanta kanarratti jechuudha beekumsa wayii argachuu qabna akkamitti karaa siixanaatiin jaalallee argachuu dandeenya minaalbaata mata dureen isaa baay'ee isin aarsuu yookaan immoo isin jibbisiisuu danda'a garuu beekumsaaf waan ta'eef mee wantoota tokko tokko kakaasnee waliin haasofnuuf nun jedha egaa jaalallee akkamitti karaa seexanaatiin argachuu dandeenya kan jedhamuufi sanaan duratti garuu hordoftoota keenya yuutuubiin kiyya jira yuutuubii kiyya irratti jechuudha sabskraayibii fi sheerii laayikii gochuudhaan infoormeeshinii haaraa ho'aasa akka isin ga'u isiniin jedha mee karaa mata duree keenyatti gaddeebinaan isin jedha egaa jaalallee akkamitti karaa seexanaatiin argachuu dandeenyedha egaa namoonni tokko tokko akka badaatti dubara jaalachuudhaan wanta badaa adda addaa karaa seexanaatiin ni raawwatan kun immoo yeroo ammaa kana addunyaa kanarratti ispeeshaalii Itoophiyaa keessatti karaa biraatti illee wanti adda addaa kun uumamaa jira waan ta'eef inni kun immoo maalirraa kan ka'e isinitti fakkaate dhiirri tokko jaalala keessatti kufeetoo ishii gaafachuudhaan deebiin ishii immoo sin barbaadu sin jaaladhu akkasumas immoo fuula kee akkan sin agarree irra deebi'ootu jechuudhaan karaa hamaatti deemuu jalqabnaa jechuudha. Isheen kana yoo jetteen irra deddeebi'uudhaan gaaffii isaa yoo hin milkoofne jechuudha karaa wanta badaatti gaddeebi'aa jechuudha. Wanti badaa kun maalidha? Sammuusaa karaa seexanaatiin jira maaliif ishee karaa seexanaatiin argachuu hin dandeenye jechuudhaan yaada badaa yaaduu jalqabe jechuudha. Kun namoota baay'ee irra hin jiru garuu namoota adda addaatu namoota xiqqootu kanan akkana gochaa jiran jechuudha. Furmaatni inni yaaduu karaa seexanaatiin akkamitti ishiin argadha jedhee yaaduu jalqabe jechuudha. Garuu yaadni isaa kun yaada dogoggoraa kan waaqarraa fagaate kan amantiin nama hundaa jechuudha kan hin jaalanne yaada jechuudha kan waaqni hin jaalanne godhaa jira jechuudha egaa ispeeshaalii amantiin namoota kamiyyuu gochoota kana hin heeyyamu jechuudha akkuma beekamu amantii kiristaanallee haa ta'u amantii musliimallee haa ta'u jaalallee kan yookaan waaqa waan ta'eef jechuudha amantiin nama hundaa wanta kana hin heeyyamu jechuudha. Egaa dhiiroon kun gocha kana egaa godhee booda karaa seexanaatiin yeroodhaaf milkaa'uu danda'a. Garuu yeroo dheeraatiif waliin jiraachuu hin danda'u jechuudha. Ishee keessa jechuu ani amma hiriyaa kiyya tokkoon gaafadheeyyuu hiriyaan kiyya kun jechuudha. Wanta akkanaa kana oga godhee booda yeroon oga darbe booda wanta akkanaa kana na waliin taphatee tureyyuu na waliin taphannaan oga karaa seexanaatiin deeme booda mucoon ani irratti godhe sun barri kiyyarra dhufte jedhe egaa kana ilaalaa ka wanti kun wanta badaadha isinin jedheedha yeroodhaaf milkaa'uu dandeessanii garuu yeroo dheeraadhaaf isin waliin hin jiraatu jechuudha. Maaliif isinitti fakkaate? Tokkoffaa isheen akka tasaa karaa mana amantaa yoo deemte seexanni ishirra jiru mana amantaa waan hin jaalanneef irraa iyyaa jechuudha. Yeroo sana akkamii nama akkanaatu natti godhee nama akkanaatu natti godhee dhirsa keessa akkana natti godhee jedheetoo isa rifachiisa jechuudha. Innilleen akkata isaa ta'ee dhuga kana dhaga'ee booda jalaa addaan ba'uu danda'a yookaan immoo isheen karaa tsabalaallee karaa mana amantaa biraattillee deemtetoo wanta kana ofirraa argachuu dandeessi jechuudha. Inni lammaffaa garuu gibira isaaf kaffalte yoo irraaffatte yeroo biraa seexanni sun karaa kee deebi'ee si maraacha jechuudha.
ofuma si maraacha jechuudha kara biraa hin deemu. Wanta akkanaa gocha akkanaa kun namoota tokko irratti argamaa jira waan ta'eef garuu kana akka beektaniifan malee wanta biraatiif miti jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya nu hunduu akka jaalala keessatti kufuu dandeenyu garuu isheen maaliif nu jaalanne jenneetoo wanta badaa yaaduu dandeenya. Garuu wanta kana yaaduu hin qabnu nu hunduu jechuudha halkanii guyyaa kara waaqatti deebi'uudhaan waaqa keenya gaafachuudhaan jaalallee qulqulluu argachuu dandeenya jechuudha. Jaalallee qulqulluu argachuudhaaf garuu waaqa keenya halkanii fi guyyaa kadhachuudhaan jaalallee argachuu dandeenya jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma akkamitti karaa seexanaatiin jaalallee argachuu dandeenya kan jedhu waa'ee kanaati. Inni biraa jechuudha addunyaa kanarratti jaalalleetti aansuudhaan namoonni tokko jechuudha dureessa ta'uudhaaf yookaan immoo qabeenya horachuudhaaf karaa seexanaatiin wanta badaa adda addaa mul'achaa jira. Ispeeshaalii Itoophiyaa keessatti addunyaa irratti illee jechuudha wanta badaa ilaalaa jirra waan ta'eef inni kunillee qabeenya kunillee nuuf gaarii miti. Ispeeshaalii qabeenya kana yeroodhaaf horachuu dandeessa. Habtaamii ta'uu dandeessa, makiinaa bituu dandeessa, mana ijaaruu dandeessa, rakkoon adda addaa si gahuu dhabuu danda'a waan ta'eef yeroodhaaf sitti mijaa'uu danda'a. Inni kun garuu waan hin jaalatu waaqarraa wanta fagaate amantiin adda addaa illee wanta kana hin fedhu waan ta'eef kan isin gorsu wanta kanarraa fagaannee ta'u jechuudha. Qabeenyuma waaqni nuuf kenne san wanta xiqqoo illee haa taatu waaqa keenya halkanii guyyaa galateeffachaa kabajaa ta'u halkanii guyyaa jechuudha. Isatti osoo bullee gaarii dhedheen yaada kana isin jedha. Inni biraallee immoo magaalaa keenya keessatti magaalaa adda addaa keessatti jechuudha kan yeroo baay'ee ilaalu kan saree qalu jira, kan harree qalu jira, kan halkan keessa harree garmaamu jira. Inni kun hunduu jechuudha seexanni kana naa godhi isin jedha laalka. Egaa dhaggeeffattoota keenya ani wanta kana jechuudha namoota adda addaa irraa informationii kana guure waan ta'eef yaa beekumsa akka isinii ta'uufan kan haasa'aa jiru jechuudha. Isa kana nu hunduu seexanni akka naa godhi isin jedha. Ogaa akkas goote ispeeshaalii jechuudha mana bootaa awwaala halkan keessaa sa'a 7tti kootuti naqunnamii akka dureessa taatu qoricha wayii sii kenna isin jedha. Ni dhaqxaa sii kennuu danda'a. Dureessa ta'uu dandeessa, makiinaa ta'uu dandeessa, makiinaa bituu dandeessa, mana bituu dandeessa. Yeroo dheeraadhaaf waggaa 5 waggaa 10 akkatti sitti mijaa'uu danda'a. Yeroo biraallee jechuudha wanta irraafatu tokkotu jira. Wanti irraafatu kun gibira isaa irraafachuu dandeessa yookaan immoo siin bulu ammaan booda badinarraa jechuu dandeessa. Karaa waaqaa keessatti deebi'uu dandeessa nama waan taateef jechuudha. Yeroo san jechuudha qabeenyaati horatte makiinaan ati bitte hunduu allayyaatti gadi bu'aa jechuudha. Ispeeshaalii daa'ima ati dhalchite daa'imni sullee dhukkuba adda addaatiin qabamee daa'imni si jalaa du'a wantoota adda addaatu uumamaa waan ta'eef dhaggeeffattoota keenya hordoftoota keenya wanta akkanaa kanarraa nu hunduu of eegnee jechuudha waaqa keenya halkanii guyyaa hiyyummaa keessa seenne hiyyummaa keessa seenne nu hunduu karaa waaqatti buluudhaan waaqa keenya gammachiisaa galateeffachaa sirnaan jiraachuu qabna. Waaqa keenya aarsuu hin qabnu karaa waaqatti gaddeebi'uu qabna halkanii guyyaa kadhachuu qabna waan ta'eef dhaggeeffattoota keenya wanna kana hin yaadina isiniin jedha. Egaa hordoftoota keenya informationiin har'aa asumarratti xumuree jira. Informationii haaraa amma isiniif fidutti jechuudha yuutuubii kiyya irratti diidaa tiyuub sabskraayibii naaf godha irra deddeebi'aati sabskraayibii naaf godha laayikii sheerii naaf godha isiniin jedha. Nagaan naa jedha torban gaarii isiniif haa ta'u horaa naa bula.